Saba ufi gurguru labba labu bonda ufi kotetti ajajjabu isa jennan sila dittani dina hamba nama hin qabne masaitani biyya fiddani nama kawwe qabate wajin harka qullaa afaan duwwaa wal dorgomuun guddoo jajjabdu karaa fagoo wajin yaatan yeroo xiqqoo booda wallabdu akka kalee barattan sana sabadina afaan keettanii ufii biraadhee fajalqabdu bolla harkaan qottanii silaa gatiin fageessinaa medhiisaa booda ufii itti jajjabdu. Sabni guddaan gaanfa Afrikaa inni tarreewwan hangafummaa waa hedduutii wajji dachii bal'oo mara caalte. Tamaraa baattee as geette tanarratti hortee ummata bal'aa godhee waaqni guddaan isa uume hundeessaan sirna gada'aa Oromoodha. Abbaan qarooma hangafaa inni hundaa dursee hundaaf tola ooltummaa fi gaarummaa barsiise. Inni gootummaa hayyummaa fi arjummaa mara caaltuun faayee waaqni maraa caalu caalchisee isa uume. Hayyichi nuu biyya'aa ka addunyaan beeytu ilmi koosh Oromtichi waaqoo xabboo hangafa hortee dhala namaa akka ta'e seenaatu ragaa baha. Jaarraa dhibbaan duratti akka seenaan himutti Oromoon abbaa biyya Oromiyaan akka biyya afaan isaa Oromoo biyyilleen Oromiyaa. Aadaa fi seenaa qaba seeraa fi heera qaba mootummaa ufii qaba mootii ka ufii qaba seera ufii tumata murtii ufii murata sirna abbaa gadaatiin dabaree wal bulbata. Hayyuun ittiin bulmaata qajeelaa fi diriiraa tolchee ilmaan namootaatiif lafa kaa'e. Dirree mirgaa fi walqixxummaan dhala namaa keessatti kabajamtu. Dimokiraasii dhugaa addunyaan dinqisiifatte inni sirna gada'aa qajeelchee tumuudhaan kortoo fi riqicha furmaata waa maraa hayyummaa fi hangafummaadhaan ijaaree dhaloota jaarraa hedduu tarkaanfachiise gurraachi Afrikaa horteen kuush eeyyeen Oromoodha. Dhugaa guddoo gaarri guddaan kamiyyuu haguugee dhoysuu hin dandeenye tana garuu afaan qabanii awwaala buusuudhaaf yaaliin hedduu godhamullee ragaaleen harki hayyootaa lafa kaa'ee fi galmeewwan seenaa dhugaa tana tiisanii har'aan ga'an ammoo wardiyyoota amanamoo rabbiin nuuf kenne abukaatoowwan haqaa loogummaa hin beeyne waan ta'aniif galanni isaanii haalaan guddaadha. Gooba jechuun goobumaa dhooqan dhabuu goobanni goobanumaa booqan qabuu warri biyyaaf saba ufii gurguruuf labba labuu boonda ufii qotetti ajajjabuu isaa jennaan silaa dittanii diina hambaa namaa hin qabne masaitanii biyya fiddanii. Oromtichi dhugaa jaalatu. Ka dhugaa qofa dubbatee dhugaa dhageeffachuun isa gammachiiftu sun dhugaa namaa bineensaa tamukaa fi cita'aa tawaan lubbuu qabuu fi hin qabne tawaan dubbatuu fi hin dubbanne dhugaa laafaa fi jaba'aa osoo hin jallisin halangee dhugaa qabatee murtii haqaa ta dhugaa fi dhugoon mirkaneessite kennee ofiifis fudhatee itti bula. Shanachaa fi dhaddacha haqaa jalatti hundaaf qixa hojjetee hundaaf qixa dubbata. Gurraachi keessisaa aannan caalaa addaatu. Aanaysi hundi elmatee gu'uu didee fi naannigni hundi waraabbatee dhumuu dide. Arjaan kennee hin hifatin dureessi kuma bobbaasee karra guutuu galfatu. Hundaaf tolaan kophaa ofii elmatee dhuguun itti ulfaatu mararfataan mara caalu. Oromoodha yoo jenne hundaatu beeka. Jedhu kan jedhamu qorataan biyya Ingilizii tokko sabi kuush saba bal'aadhaa fi saba hundee qabeessaa naannaa kana hanturedhaa jedhee mirkaneesseera. Midhaan nyaataa oomishuudhaan saawwa horsiisuudhaan kan beekaman Itiyoophiyaan Haayilaandii keessatti jedha saba kuushidha. Qaroomina Aksum jedhamu jallisaa bu'uurrisaa saba kuush ta'uunsaa mirkanaa'aadha.
Kanaafi qaroominni gaanfa Afrikaa keessatti argamu akka qaama kuushitti immoo Oromoon qaroomina sana keessaatii qooda qaba. Dhaloota Kiristoos dura bara 220 keessa mootii beekamaa tokko ture afaan Oromootiin kan beekamu jechuudha. Maqaa kabajaa mootii Fantaallee jedhama. Aksum Nugusatu keessa jechuudha. Itti aansee immoo mootii ilmi isaa Cilaaloo jedhama. Cilaaloo mootii Cilaaloo. Kun literature isaanii keessaa kan dhufe Kiyyaamuti. Kitaabota isaanii kan naannoo Jabal Owaa fi Jabal Guraaraatti argame jechuun Suudaanii keessa literature keessa kan jiredha. Indahum mootiin Fantaalleen kun Sudaan irratti indaqeewwan jiran keessaa takka Aanolee jedheeti ishii moggaase. Sudaan irratti muutii. Maadaaf Sudaanii fi wannoon dur waliin tiraataa turte Aksum bal'aa waan turteef biyyi Itoophiyaatuun yeroo sanatti jechuudha. Aanoleen achitti muudamte. Maqaa kabajaa ture jechuudha. Obsaan hunda baadhatee osoo deemuu galaa fi galata dhabuu daran biyyaa fi biyyee ofii irratti jilbiifatee akka jiraatu hawwii dharaa tayoomillee milkaa'uu hin dandeenyeen rogayyuun itti duulamu. Inni garuu galaana guddaa humni kamiyyuu ittisee isa dhaabuu danda'u miti. Jaarraa dhibbaan duratti akka seenaan himutti Oromoon abbaa biyya Oromiyaan akka biyya afaan isaa Oromoo biyyilleen Oromiyaa. Aadaa fi seenaa qaba seeraa fi heera qaba mootummaa ofii qaba mootii ka ofii qaba seera ofii tumata murtii ofii murata sirna abbaa gadaatiin dabaree wal gulbata daangaa ofiin eeggata mirga ofiin falmata jedhee seenaan dubbata ka seenaa kennan beeyne dhufeetiin nu tuffata. Gootichi lolee lolchiisuu darbannaan gombisuu waraanees warwaachisuu osoo danda'uu tolee tola barsiisuu jaalatu sun arjummaa fi gara laafinni isaas akkuma dachiisaa saniitti bal'aa daangaa hin qabneedha. Odaan gaafa roobaa hundaaf mana ta'ee qorraa fi cabbii hamaarraa hundi jalatti qobatee baraarame. Inni gaafa aduu hamtu'uu maraaf gaaddisa nagayaa ta'ee dhufaa fi dabraan cufti jalatti boqachaa turan. Inni akka haadhaa hundaa ofitti qabachuu malee jibbee lagachuu hin beeyne sun eeyyeen Oromoodha. Haa ta'uu malee oolmaa fi tola gurguddaa hundaaf oole saniif ammoo galataa fi kabajaa osoo hin taane gadoo faalla'aa tarabbiin jibbu tuulaa cubbu'uu tawaaqaa fi lafti ba'aa dadhabdee ofirraa gingilfattu arraba diimaa ka dhugaa waaqaa dhiisee heera uumaa jallisutu dabareedhaan irratti wal jijjiiree isa madeesse. Diinni gurraachi ceeraa fokkuu hin beeyne ka dhugaa waaqaatiin lolu ka halangeen murtii dhugaa gubamtee haa baddu jedhu wayyoo maqaalluu fi hayyichaa ulfina bokkuu fi kallachaa heera siinqee fi qanafa'aa sirna caaccuu fi calleen mana ofii irratti qabdu mulqee ka ulfoowwan gurguddoo Oromoon qabdu cufa balleessuudhaaf ijibbaata maraa osoo godhuu har'agee inni sun diina hamaadha. Gooba jechuun goobumaa dhooqan dhabuu goobanni goobanumaa booqan qabuu warri biyyaaf saba ofii gurguruuf labbaa labuu boonna ofii qotetti haa caccabuu dhiisaa jennaan silaa diddanii dhiisaa jennaan silaa diddanii diina hambaa namaa hin qabne masaayitanii biyya fiddanii. Inni sadoo fi qananii sabaa boortaadhaan saamee irratti abboomuudhaaf dhiyaa barii hamuummatu. Bineensi hamaan harkaa fi harma namaa nyaatee sirifachiise sun gochaa shuukaneessaa sanitti gaabbee dhiifama gaafachuun osoo irra jiruu faallaa saniitiin qaanii fi namooma dhabuu guddina lafee caccabdee lafa buute mataa fi miilli seessattiin irraa hafe jechaa sagal hamuummata. Yoom kana qofa tahe qe'ee warra coraan nama isaanii irraa nyaatamee tagaddaa fi gufufni sunuu irraa hin qabbanaawin sanitti deddeebi'ee 770 gaadee kabirootiis nyaachuudhaaf yuusee kokkoflee qe'ee abbaa qabdurratti wayita wal waammatu arguu fi dhagayuu daran bineensummaan daangaa dabartee fi hammeenyummaan dawaa hin qabne yoo jiraatte isinummaan naaf himaa. Gooba jechuun goobumaa dhooqan dhabuu goobanni goobanumaa booqan qabuu
saba ofii gurguruuf labbaa labuuf boolla ofii qotetti haa caccabu. Dhiisaa jennaan silaa diddanii dhiisaa jennaan silaa diddanii diina hambaa namaa hin qabne masaayitanii biyya fiddanii nama qawwee qabatee wajjin harka qullaa afaan duwwaa wal dorgomuun guddoo jajjabdu karaa fagoo wajjin yaatan yeroo xiqqoo booda wallabdu akka kalee barattan sana saba diinaa afaan keettanii ufii biraa. Galaana cubbu'uu isa dhugaa Oromoo liqimsee awwaala biyyatti makuudhaaf jaatanaawee boqonnaa dhabe. Kadhagaa fi jirma raammoo fi raaree cufa guuratee osoo deemuu bakka itti dhaabbatu wallaale. Doonii dharaa shigigaattee eebjuu shiraa dukkanooyte. Qilee farraaf cubbuun qotte tadeebitee jarum nyaatte. Isiisan himuudhaaf yoo hanqini jechootaa sakaalee karaarra na dhaabe malee farrummaa nafxanya'aa tadiina gurraachaa san gadi qabee dubbachuudhaaf ragaaleen cufti dirreerra jiru. Miilli kee kun bakka hedduu na geesse. Garuu lafa akka biyya tanaa bareedu agarreen. Gammoojjiin isaa hin bareeda. Cinaa gama doolaa yeroo deemnet gineen waggaa deemnet gammoojjiin isaa waan ajaa'ibaa fakkaata. Baddaan isaa immoo akkuma agartu kanatti hedduu bareeda. Saannateen kaasii diishuu keessa bullee kun immoo waanuma addaati. Eeyyaa tana Indiyaa irraa hanga Mongooliyaatti hin deeme. Chaayinaa kan hundi nan beeka. Kun garuu hagana bareedaa isaa hin beekun ture. Beekee amma gara Wallaggallee deemee lafa jiidhaa lafa hedduu bareedu argee gama baaleen kanaan immoo toopogiraafiin isaa ajaa'iba ta'eetiin arge. Waggaa biyya kana keessa deemu waa lama naa gale. Tokkoffaa maaliif akka weeraramne maaliif akka irraa akkan duratti dhumuu barbaadan. Amma waa'ee qabeenyaa yoo kaatu waa'ee mirgaa yoo kaatu waa'ee Oromoo irratti haasayan. Siyaasaan Itoophiyaa guutuutti Oromoo irratti waan ta'eef amma naa gale. Warri sirni gita bittoota warra Minilik irraa kaasee hanga warra Erraatitti hanga sirna Wayyaaniititti biyya tana qabeenya biyyasii waan isiin qabdu waan isiin lafa keessaaf lakkoofsa gubbaaf bishaan isii keessaaf gaarreen isii keessaa qabdu sirriitti beekan. Kanaaf irratti cichan kanaaf irratti nama keenya fixan. Abbootiin keenyallee maaliif akka qabsaan naa gale. Wallaggaan kaasee Harargee Walloon Shawaa kana Arsii kanas hanga deemetti hagam takka abboonni keenya biyya tana irratti maaliif akka qabsaan biyya bareedduu biyya badhaatuu biyya dureetti akka qabanii fi biyya kana maaliif akka irratti qabsaan naa gale. Mammaaksi qeerransaa sunis Oromoo keessaa maaliif akka maayiree naa gale. Qeerransi maaliif du'a jennaan gogaa isaatiif iyyan. Weenni illee yoo taate wanni du'uuf bareedina isaatiif akka ta'e kanaa gale. Kanaaf gootonni keenya kan dhugatti cichanii bara dukkanaa san keessatti baga akkanatti nuti biyya keenya keessa qeerroon marfamnee deemuun injirre san keessatti bara Oromoonuu sirriitti of hin barin san keessatti maaliif akka qabsaan gogaa isaaniitiif qabsaan biyya isaaniitiif qabsaanii diinnis maaliif akka nu ajjeese abboonni keenya maaliif akka qabsaan beekuu namni barbaade Oromiyaa keessa deemuu qaba baaleen dhufuu qaba jennee yaada. Abba biyya jedhu yeroo dubbatanii biyya ofii haata gugaatanii. Abba mirga jedhu yeroo dubbatanii mirga ofii haata gugaatanii. Abba miti booji'amtuu gaabi abba biyya ofii. Seenaa eenyummaa fi maalummaa Oromoo bareedaa san xurii itti diddibanii gara fedhanii fi akka fedhanitti jallisanii barreessaa turaniiru. Barreessitoonni Habasha'aa cophaa fi qalama cubbu'uu walitti cuunfanii barreeffamoonni isaan galmee dharaarratti tuulaa turan sunniin seenaa dhalli namaa fakkaataa ofiitii fi dhugaa lafa jirtu tamiifuu katabu osoo hin taane kuufama jechoota jibbiinsaa dhukkuba hamaa sammuu jara namooma dhugaa tuffatan sanii weeraree har'a ga'e. Dhugumatti summii qaama summaa'ee tortora keessa teettu ta dhugaa gogaa Weennii ciccirtee awwaaluudhaaf boollarratti boolla qotaa turte isiin sun ekeraa cubbu'uu abaaramtuu fiinxaa fi fiinxee hin qabneedha. Lalgalooto gundalleen kan tufaa lalgalooto gaara bichuu turii lalgalooto galaan finfinnee maasee lalgalooto sila akka jaalalaa lalgalooto walirraan
sila akka jaalalaa laal galooto walirraan fagaannu laal galooto jalaan nu fagee. Bineensonni bosona galan kanneen akka booyyee, jaldeessaa fi karkarro'oo hamajaajiiwwan gurguddoo gurmuudhaan socho'an yommuu tahan sochii isaanii kamiyyuu keessatti hoomaa ofii guurratanii ooyiruu abbaa qabdu. Qonnaan bulaa kamiinuu wajji yagutoo hin qotatin qaanii tokko malee kaloo abbaa qabdu diiganii oomisha dafqaa fi humniti abbaa tokkoo itti dhumte caccabsanii nyaatu. Haa nyaataniis garuu beelaaf nyaatanii garaa ofii guuttachuu qofarratti dhaabbachuu dhabuu jaraatu nama ajaa'iba. Sanyii daraartee firii bilchaatte ta abbaan mararfatee ija addaatiin laallatu tanaaf geette jedhee abdatuu fi guurratee maatii ofii ittiin bara baafachuudhaaf hamilfatu san garanaasuu tokko maleetti caccabsanii lafatti guuru. Kaan miilaan irra diddeemanii waan fedhanii fi waan hin taane cufa godhanii bira deemu. Weenniin garuu uumaa fi amala bineensummaa isii ka waaqni isiif kenne san kabajdee namaa fi bineensa biroollee osoo hin dhibin fiinxee mukaa irratti mana godhattee firii mukaa soorachaa jireenya ofii jiraatti. Akka booyyee fi karkarrootti karra ambaa caccabsitee ooyiruu namaa seenuudhaan qonnaa fi oomisha abbaan facaafate saamtee guyyum tokkoofillee namaa fi bineensi isiin agabuu bulchite inuman jirre. Bareedina qixaa fi qixxee dhuga'aatiin mul'atu. Midhaagini hawwataan sunilleen arjooma jabaa uumaan isii badhaase malee wantummaan isiin roorriftee argatte tokkolleen hin jiru. Bareedini mul'ataan mara caalu sun garuu inumaayyuu kafaltii dabalataa gatii birootiif dabarsee isii kenne. Kabajaa, jaalalaa fi garanaasuu namoomaa osoo hin taane adamfamtee qalamuudhaan gogaan qaama isii akka fudhatamu harka gara jaboowwanii keessa isii buuse. Weenniin gogaa ofiitiif duuti jedha Oromoon wayita mammaaku. Isinitu beeka warra gubate argee warra gabummaarra hifatee wareegee. Isinitu beeka warra gubate argee warra gabummaarra hifatee wareegee. Harka tokko taatanii yoo walii seera feeroo yoo jennu sirna beekta. Sirna abbaan sirna isaanii akka isaa ta'utti tolfata. Heeraaf seera biyya kanaa eega gaafa cabneet irraa gaafa minilkii irraa kaasee haga bilxiqinnaa irra odeessanitti alagatti tolfate. Alagatu ittiin nu saamuuf, ittiin nu hiyyoomsuuf, ittiin nu qoqqooduuf kana ogeeyyii seera keessa deemtee gaafachuu dandeessa. Heeronnii fi seeronni biyya kana jiran keessa seentee yoo kalaaltu penal code fakkeenyaaf seerri adaba yakkaa taatu dambiin ittiin bulmaataa fakkeenya kan gumuruukaa haa taatu kan gibiraa haa taatu kan investimentii haa taatu hundi isaa baay'ee seerri investimentii biyya kanaa Oromiyaa qofaaf tolfame jechuu dandeetta. Extractivii ture jechuudha. Appilikeeshinii isaa yoo laalte amma gaafa Hayilasillaasee yoo fudhatte seera lafaa lamatti ture beekta. Gubbaani gultiidhaan bulaa ture. Asitti ristiidhaan bulchaa turan biyya. Seera lamatti ture. Warri kaaba Tigraay Amaar seera biraatiin nuu fi warri wajjin gadi cafaqamee bulaa ture warri kibbaa kun seera biraatiin bulamaa ture jechuudha. Wanni isaan ittiin deeman amma waan biraati kaafte waan kuturbaanii wal qabate kana yoo laalti gammoojjii baalee tana Boorana tana Somaalee tana haga hunoo dheengaddaatitti ammallee deebise filannoon yeroo addaa godhama beekta yeroo baay'ee seeftineetii jedhanii maal jedhanii maaliif godhu beekta daldala guddaatu naannoo kana godhama. Daldala kana maqaa waraanaatiin adeemsa waraanaatiin qabataniit uummata hiyyoomsanii jiraachisuu barbaadan. Wanni amma fakkeenya Somaalee Oromoo wanni wal ficcisiisanii waggaa lamaan dabre kana saba kontiroobaandiiti. Ammallee yoo taate amma bakka Oromiyaa kana keessa keellaa bakka 500 agarta. Naannoo biraatti agartu beekta. Kanaaf akkaataan itti seerri biyya kanaa itti ba'e kuni Oromoo hiyyoomsuuf, Oromiyaa saamuuf, saamtota kennuuf. Seerri Abisiiniyaa immoo kaaga har'aa gammatti ittiin bulaa jiru. Warra Abisiiniyaa gargaaruuf ittiin tolfame. Heera mootummaa amma jirtu tana akka waan mallataan tolcheetti odeessitii ijoolleen maan ta'e amma sirreerra ola yaade tuni. Seerri mootummaa kun maddi isaa Hayilee Fidaa fa'a. Amma waa'ee lafaa seera lafaa biyya kanaa fudhatte Baaroo Tumsaa Tasammaa Nagarii fa'aatu hojjete. Fi ammallee jira Zagayyee Asfa'u. Eessarraa kaan sochii uummanni Baalee asitti diddaa lafaa godhaa ture san waan dhaga'aniif uummanni kun maa fincilee maa mormee jedhanii yoo qoratan laand tiinur seerri lafaa kun akka hin taane waan beekaniif sochii guddaa
paarlaamaa Hayilasillaasee keessa godhanii sochii barattootaa keessa godhan. Heerri mootummaa amma jiru kun heerri federaalizimiin biyya kanaa kun maddi isaa qabsa Oromooti hayyoota Oromootirraa dhufe. Heerri mootummaa kun Amaarri haa cunqurfamu jedhu beektu Tigreen haa cunqurfamu jedhu maa jibban. Heerri mootummaa kun maal jedha? Amaarris qe'ee ofii haa bulfatu, Oromoonis qe'ee ofii haa bulfatu, Somaalees qe'ee ofii haa bulfatu jedhan. Maa didan? Waan isaan miidhuufi miti, waan qe'ee isaanitti isaan miidhuufi miti. Qe'ee keenyarratti abbaa ta'uu waan isaan dhoorguuf. Kana amma gowwaan kenna kee maal siin jan beekta? Uummata gosaan qoqqoodaa, uummata sabaan qoqqoodaa, uummata maaliin qoqqoodan kijibanii bara. Tuubboo saamichaa isaaniitti os jira. Heerri kun tuubboo kana asitti mureet bishaan kana asumatti abbisaa jechuudha. Biittuun wal lola guddaa warra Abisiiniyaatii fi warra sanii gatii warra Oromoo jidduutti godhameen ijaaramte. Minilik bara humna Amaaraa sochooseet Oromiyaa cabse. Kunoonni biraan jiru. Dubbii sabaa bara 91 uumamne. Biitinu biyya Oromiyaa jedhamu ture, biyya Oromoo jedhamu ture biyya kana keessa. Somaaleen biyya ofii qaba. Gammoojjii amma kalee oolle kana godhatte. Muka sanii achi lafti ta gosa abaluuti jedhee adda beekama namni. Beekama. Seerri kun saboonni uummanni baay'ee seerri kun hoggaa jennu Oromoof Amaaraaf Somaalee Tigree qofatti ilaalamuu miti. Federaalizimii yoo jennu uummanni gindhiira. Qabeenya aanaa godina sanii keessatti ofii filatee nama ofii filateen qabeenya irratti abbaa ta'e ofii fayyadamee gumaata irraa eegamu Oromiyaa hagalchuu jechuudha barwaan biraati miti. Oromiyaa illee yoo jenne qabeenya Oromiyaa keessa jiru uummanni achi keessa jiraatu Oromoo qofaa miti kana beeki. Uummanni Oromiyaa san keessa jiraatu Oromiyaan Oromoo taate achi keessa warri jiraatu sun garuu of danda'ee immoo qabeenya irratti abbaa ta'e ka achirraa hafe akka itti dirqama isarra jiruutiin federaala haa kennu. Isaan akkasii ka barbaadan. Isaan maal gochuu barbaadan? Naannoo ofiillee ka ofii godhanitti teennallee ta ofii godhuu barbaadan. Ta ofii kophatti bulfatan. Teennan wajjin bulchan. Sigala dubbiin itti waan deemu jirtu. Biyya na keessa yoo galte lafa gagabbataa hunda gaaf tokko hojii deemna sana agarsiisa. Arsii Gondarraa kaase hanga Harargee Jaarsotti hodhatte lafa gabbataa hundarra waraana milki qubate. Baalee kanallee yoo deemte akkasumatti agarta. Hedduu kasi gatiisu amma Baalee kana investoroonni jiran hin dhufanii midhaan itti gaffacaasanii irraa hammatanii akkuma jiruun fudhatanii deeman. Karaa caccabaa kun mallee akka sirraa'uun godhamu. Injiradu khampirtae biya fi biye torati saba fi ana go gaizati hakafal machuna murti. Nafxanyaan uummata Oromoo qabee gogorra'ee akka horii billaa waan qaqqalee yaadotitti ka guuru gaafa sanirraa Jeneraal Waaqoo qabsoo kaafnaan akka Kadir Borujar akka Dayyuu Hatamaa akka Dubroo Waaqoo akka Korneel Ibraahiim Aadan akka Korneel Aliyyi Cirrii olaaburraa qabsiifne haga kunoo Sidaamoo ga'utti kaseensifne nafxanyaan yoomnu jalaa gale keena maqaan Oromoo kabirriin kumaan binne teena dubbin jamuura tamaqoon keessan jirre Rabbi jira Rabbi Rasuultu jira bakka garaan keenya jiru Finfinneellee nu bira jen gaafas shawa nafxanyaan Addis Ababaa baafate aga har'aatittuu harkaa waa dhabne humna dhabne hin qotanne hin bocanne hin horanne haga har'aatitti qabsootti jirra. Gaafa biyyi dunyaa qadhaabdu nu hin bilisummaa qadhaabne. Bilisummaa san ammoo gadi qabdee nafxanyaan jitti nu deemu itti jirti ibsuutu. Lafatti dhalanne ka dhiini keenyatti jige muka nyaanne baala mukaa nyaanne shimbira nyaanne biyyee nyaanne itti baane. Bilisummaa nu biyyee baane nyaanne itti baane san goobanti daacee waan jiruuf haga har'aatitti zeenan keenya dhokate maqaan keenya dahate Oromoon maftii takka dhabne kun nafsi nu biraa tare nu warri hafne amma kunoo maal keessa jira. Kunoo caccabee amma bakka takkaa jira amma miila kana dhiigni Oromoo oka isin dura tare isin haa qabu ammoo. Haayila Sillaasee haga ammaatitti xorataa qaba. Nu hin xorataa dhiisi. Maftii takkaayyuun arganneeju. Lafa kaleetti ifaanye keessa ammoo mana hin qabnu lafa hin qabnu. Haga ammaa muka jala gal ijaarannee keessaa hin qabnu lafa kaleetti ifaanye keessaa waan dhabne ka biyya ambaatiyyuu nafxanyaanuu xorataa nyaachaa jira haga ammaatitti. Haalli jiruu fi jireenya ilmaan Oromootiis akkuma bareedina gogaa Weennii sanitti osoo walxaxuu jaarraan lakkaawamee jira.
baraa fi bariin yaaddoo fi gadadoo taatee dhibeen hamtuun bardhibbeedhaaf namaa fi qe'ee Oromoo gooltee golgoleessaa turte sun godaannisa hamaa laalaan dhukkubbii isii hin dagatamne eelaa bara baraan dubbatamee hin dhumne galaana rakkoo isa tooyamee hir'achuu dide. Ka har'allee yaa'aa jiru galaana gogaa Weenniitiin guutame tuujii jalli isii hin dhaqqabamne humnaa ol xiillaadha jedhu hayyoonni Oromoo wayita roorroo fi araraafama jabduu sabni nagayaa kun keessa dhufe walitti himan. Dunfura jaldoo biiroo kafilaan keessa hin jirre bitimee xiqqoo ta kormi keessa hin jirre. Bitimeen tulloo ta kormi keessa hin jirre jee kormi keessa hin jiraatin hortii horiin. Hin hortu. Bitimee xiqqoo ta kormi keessa hin jirre. Lammii bobbaa jaldee isaa ta jiraan keessa hin jirre. Cinaan dubbii hoffee kijibaa ta dhugaan keessa hin jirre. Nuti dhugaateenya malee kijibnee keenyaa fi weenniin tun bifaaf duutii janiin. Birbirsi kunnee jigee boorteen gamaa fottoyte. Birbirsi kunnee jigee boorteen gamaa fottoyte. Ilmayyoo Weennii duraanuu bifaaf duuta manni qeebuta dhabee. Achi keessa waajaan. Ilmayyoo Weennii manni qeebuta dha. Tun amma dubbiidhaa fi dudubbii beeka. Kana duuba gartee hogguu tokko kas jee gartee hayyuun hedduu as jiraami. Kaan achi jalaa fuudha wal gargaarani. Hayyuu dubbii uruu fi hayyuu dubbii haasa'uu fi qamuruutu wajjin ta'a. Birbirsi kunnee jigee boorteen gamaa fottoyte. Ilmayyoo Weennii duraanuu bifaaf duuta manni qeebuta dhabe. Hogguu kun jee. Duuba karaa gooroo guddaa tahee wayiin imalaan badaa miti. Karaa guddaa gooroo tahee wayiin imaltuudhaan badaa miti. Birbirsa kunnee tahee wahii Weenniidhaan galaa miti. Midhaan namaan tuytu ka jaldeessaa fi karkarroo. Gomma mukaan nyaattee namni isuma reebee dhawa bareeddummaas. Baala nyaatee jiraataa miti. Birbirsa kunnee tahee wahii Weenniidhaan galaa miti. Karaa gooroo guddaa tahee wahiin imaltuudhaan badaa miti. Galata wallaalee gowwaa humaan beeyne tahee wahiin ijaadhaan badaa miti. Abbaa haqa dhabe. Abbaa lafa dhabe. Halafaaf namni isaa lole. Halafee namni isaa lole. Kabifaaf namni isaa lole. Kanaa sirra beekaaf kasammuun isaa lolan. Tuulama sadeen jedhamu naannoo kana qubatee kan jiru. Tuulamni sadan kun tokko daachi. Daachi hangafticha tuulama keessaa. Daachi kun immoo gosa sadii qaba mataansaa. Gosa gurguddaa sadii qaba. Isaanis jaangalaan, jaambachoo fi jaanjiillee jedhamu. Asitti maal argitaa Finfinneedhaan wal qabsitee Finfinneentu wiirtuudha. Oromootaaf gadaadhaan bulaa ture Oromoo naannoo kanaa. Maayidhaaf walakkaan Finfinnee galaani. Kun obo. Amma hora kana ol qabee gullalleedha kan jiru. Isaa gadi immoo galaani kan jiru. Amma dhaqeetoo laga Awwaash ga'us karanaan galaani. Oromootti gaafa duulan Oromoonni karaa kaabaa kun qawwee of harkaan qaban waraana malee. Biyya fardaa kanarra deemuu waan hin dandeenyeef asiin socho'anii karanaan dhufan. Goobana qabatan karaa kaabatti. Biroo nagoo qabatan. Caacaa doobbee qabatan. Oromoota karaa kaabaa warra bichuu fi jidda kana qabatanii duula gaggeessuu qabanii kaan kiristaanaa ofitti makan soddaa godhatan intala kennaniif intala irraa fuudhan soddummaadhaan erga jara qabatanii booda nan waraana hoggaa jedhanii qawween qaban jarri kun dirqama soddummaa firooman amma humni Oromoo qawweedhaan mo'amuu qabee dhawaata qawwee of harkaan qabanii fardaan mo'achuun amma yeroo baay'ee hoggaa baay'ee turanii jiru ofirraa ittisa yeroon garuu yeroo fardii fi gaachanni eeboon tajaajila ittiin kennine dhufe qawween urufatti nama fagaenya nama rukuttu dhufte kanaaf jarri kun harka kennate. Ooyiruu namaa seenan malee roorrifamuun daangaa namaa dabran malee dhiibamuun hiree gogaa Weennii isa Oromoon qe'ee ofiirratti taasifame. Ekeraa aanolee fi calanqoo lafee gootota walaabuu tawalloo fi wallaggatti caccabte dhiiga gootowwan maccaa fi tuulamaa badii malee yaa'ee santuu dubbata. Humnaa ol dhiibamuu hanga ajjeechaa lubbuu fi kabajaa namoomaa mulqamuutti hadhaa hamtuu Oromoon mana ofiirratti dhandhame yommuu taatu cunqursaa fi roorrifama garmalee san ofirraa fonqolchuudhaaf ammoo qabsoo fi imaltii dheertuun wareegamni baroota dheeraa itti kafalame sun garuu har'aa fi baruttis kabajamnee eenyummaa keenyaanis mataa ol qabannee akka jiraannuuf malee har'allee bobbooyaa gadadoo himachaa akka jiraannuuf miti. Biyya nafxanyaan kaleessa dhiiga keenya jiksaa ture sun itti faarfamee sooramaa fi kunuunsi itti godhamuuf keessatti nuti immoo maqaa fi galataas dhabnee hiyyummaa diinagdee fi tawaa cufaa keessatti kuufnee akka jiraan taasifamaa jirra.
haa ta'uu malee kanaanis Oromoo jilbiifachiisuun tasumaa hin danda'amu jedhu goototaa fi hayyoonni Oromoo rogayyuu jiran. Humna bittaa jala waan tureef faayidaa tokkorree magaalittii keessa akka dhabu ta'e. Yeroo sanatti lafatirraa fudhatame, qabiyyeetirraa fudhatame, aangoo fi dinagdee dhabe. Kanaaf mana barumsaa takka irra hin qabu Finfinnee keessatti. Garuu faranjoonni fi araboonni dhufanii asitti mana barumsaa banatan. Ingilizoonni qabu mana barumsaa. Faransaayiin qaba, Armeniin qaba, Hindiin qaba. Ammarree jiru manni barumsaa sun. Warri gita bittaa immoo nu bitaa turan afaan Amaaraatiin nu sittaa barannu garuu hin jiraa jechuudha. Ummatichi garuu mana barumsaatiin muti afaan isaatiin akka hin dubbatamne godhamaa ture. Amma seenaa jiraan bee afaan Oromoo Finfinnee keessa. Afaan Oromoo afaan magaalaatii miti afaan baadiyyaatti bee. Amma waggaa 25ffaadha. Erga afaan magaalaa ta'aa dhufe jechuudha. Ammayyuu wallaansoo guddaarra jira. Wallaansoo guddaarra jira. Afaanumtuyyuu magaala seennee jechuudha mana barumsaa dhiisiti. Magaalaa Finfinnee qofaa miti. Magaalaa hundumaa keessa seenne afaanichi. Qabsoon amma yeroo ammaa dhaloonni ammaa magaalittii afaanicha magaalatti galchuu. Abbaa diinagdee ta'uu yoo aangoo fi eenyummaa kee kabachiisuu barbaadde jechuudha. Abbaa diinagdee ta'uu baadiyyaa keessatti qofa odoon ta'an afaan kee aadaan kee magaalarree seenee akkumatti magaalatti galtee kana aadaan sunis magaala seenuu qaba. Namni aadaan qabne eenyummaa isaan beekamne hin jiru jechuudha. Mana barumsaa bichaa Finfinneetti battee maal goota afaan kanaan dubbattu malee. Mana barumsaa san keessaan eebbafamu immoo namni tokko diinagdee keessatti hirmaatee yoo bu'aa fi eenyummaa isaa kabachiise malee akkamitti ta'a? Rasko bana tache edure biya tenya wai mukure wai me olga enyu no kalmate enyare kambiro lune hinare abal manu biya tena hade banu birga tena ganu Garari banduratti akka seenani mutti Oromo abbaa biyya Oromiyaan akka biyya afaan isaa Oromo biyyilleen Oromiyaa aadaa fi seenaa qaba seeraa fi heera qaba mootummaa ofii qaba mootii ka ofii qaba seera ofii tumata murtii ofii murata sirna abbaa gadaatiin dabaree wal bulbata daangaa ofiin eeggata mirga ofiin falmata jedhee seenaan dubbata ka seenaa kennan beeyne dhufeetiin nu tuffata ollaa kenna ka ture mootii warra Habashaa biyyatti teenna cabsu biyyatti Israa'elii bitattee dhufte meeshaa galaana qaxxaamure didii serve ture abbaan biyyaa Oromoo kinniifni Oromiyaa yeroo 4-5 ofirraa raree cire kaaleerree har'aan tayuu kadee bollaan bayuu akka seenaan haasa'u ka jiru haa dhaga'u eebada dhiira kalee waraana ofii qaree farda itti yaabbate gulufe irra maree Ari'ee walii haree kuree walirraree isa kaan eboon dire isa kaan billaan cire wanteerra saasa qile ari'ee buusee qile ofirraa raree malee yoom diina jala galee diinni yoom cabsee galee cabeetiin galee malee daangaa biyyattii ufi akkasi eegee galee mootii warra Habashaa harcaasisiise meeshaa farda jalatti jiise nagaarita buusise niiti magachisiise kophaa isa hambise kophee miila hanqise miilaan isa fiisise galaana fardaan ceehee lukaan isa ceesise ennuma fi beeksise bakka dhufee deebise saamni Oromoo goota nu loleen cabsine kanu cabsaniin toofta erga malaan nu cabsan nutti ta'arree goofta erga dheesseetiin galee mala biraanu malee Oromoo diinni cabsu isimaan cabsan malee jedhe mootiin Habashaa lafa kaawwatee meeshaa hin aare hin gubate lolli Oromoon cabsu gattiin xallee hubate tooftaa hedduu qorate sadi keessaa filate nama sadiinuu guutu Oromoo barbaade hin argate sadiin inni filate Oromoodhaa dhalachuuf Oromiyaa dhalachuuf Oromiyaa guddachuu ofii waamee gaafate horiin bituu filate goobanaa ilma daacha'ee akka meeshaa bitate fira ofii godhate harka ofii galfate gaafsan nu galaafate Minilikiif goobana fira walii ta'anii
mootummaa saba Oromoo waliin cabsuu ka'anii biyyattii Oromiyaa hirmaachuuf wal ta'anii waadaa walii galanii lachuu gargar ka'anii. Minilikisiin galee humna fi jabeeffatee ofirra garagalee biyyattii Oromiyaa isimaan isii cabsuu qabsoo itti eegale. Goobanni qaraa beeka haa dhufaatii isaa eega. Biyyattii keessa beeka biyya hirmaachuuf eega. Minilik jala fiiga daandii itti akeeka. Masa kennutti hin galee dhukaasa tokko malee dhukaasa tokko malee dhukaasa tokko malee dhukaasa tokko malee dhukaasa tokko malee.